Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaan tiraanisfoormarii ilaalla jechuudha. Maalidha tiraanisfoormariin? Kanarraa working principle of transformer akkamittiin hojjeta tiraanisfoormariin kan jedhu ilaalla jechuudha. As keessatti tiraanisfoormarii jechuun is an electrical device that transfer an electrical energy. Tiraanisfoormariin maalidha? Electrical device dha. Meeshaa elektirikaalaa ta'ee kan maal godhu jechuudha? Kan transfer godhu yookiin kan dabarsudha jechuudha. Maal kan dabarsudha? Electrical energy yookaan anniisaa elektirikii kan dabarsu jechuudha. Eessarraa? From one circuit. Circuit kan daandii elektirikii tokkorraa gara daandii elektirikii isa biraatti kan maal dabarsudha jechuudha? Electrical energy dabarsudha jechuudha. Garuu kan inni ittiin dabarsu maalni? Through electromagnetic induction dhaani. Electromagnetic induction dabarsu yeroo jennu that shiboo kan immoo that circuit fayyadamee miti jechuudha. Laala asitti amma jechuudha inni tokko jechuudha amma elektirikiin tokko darbuudhaaf asii baasee akkasitti shiboo irraa miti kan darbu. Asii fuunee shiboo kanatti gadhiifnaa kana booda shiboo kanarra darba jechuudha elektirikiin. Garuu kun tiraanisfoormariin shibootti fayyadama miti. Maalitti fayyadama? Electromagnetic induction itti fayyadamee jiru maal godha jechuudha? Electrical energy daddabarsuu kan danda'udha jechuudha. Okay. Amma laala tiraanisfoormarii isa kanadha. Tiraanisfoormariin akkamittiin kana dabarsa kan jennuuf ammoo asiin maraa shibootu jira. Asiin shibootu jira miti. Asiin shiboon bifa kanaanii jiroo kanatu jira jechuudha. Gaafa amma shiboon bifa kanaan jiru kun jechuudha. Laala asiin jechuudha. Shiboon kun akkasitiin maramee jira jechuudha. Shiboon kun akkasitiin maramee jira jechuudha. Eessa irrattidha kun? Ayiranii wayii irratti marameeti jechuudha kan inni jiru. Laata asiinis akkasiin immoo kan qallattee maramtee jirti jechuudha shiboon kun jechuudha. Shiboon marame kuni asii gaafa kaarentii yookaan voolteejii gaafa irratti asii gadhiifnee jennu naannoo kana irratti maaltu uumama jenneera? Naannoo kana irratti maagneetiitu uumama. Dirree maagneetiitu uumama. Dirree maagneetii jechuudha. Maagneetik fiildii. Maagneetik fiildiin asii uumame kun maal godha jechuudha? Isa kana ol kaasa jechuudha. Asii isa kana maal godha? Akka maagneetiin asitti uumama jira. Maagneetiin asiituma waa tokko yoo irra jiraate yookaan voolteejii tunu appilaayin godhin iyyuu asii maal ta'uu jalqaba jechuudha? Kaarentiin asii yaa'uu jalqaba jechuudha. Sababa isa kamii? Sababa dirree maagneetii isa gara kanatti nuti uumneetiin jechuudha. Kana jechuun asirraa maal gooneera jechuudha? Otoo elektirikii yookaan sarkiitiin fayyadamin elektiromagneetik raadiyeeshinaan jechuudha. Daandii oopinii ta'erra maal gooneera jechuudha? Elektirikaal enerjii dabarsineera jechuudha. Bifa kanaan tiraanisfoormariin hojjeta jechuudha. Okay, tiraanisfoormariin immoo maaliif nu fayyada? Kan jedhudha amma tokko maaf nu fayyada? To increase what or decrease voltage dha jechuudha. Voltage decrease or increase gochuudhaaf kan fayyadudha jechuudha. Voltage hin dabala yookiin hin xiqqeessa. Akkamittiin iyyuu voltage xiqqeessa yookiin akkamittiin voltage xiqqeessa yookaan guddisa kan jennu ilaalla jechuudha. Ilaala voltage xiqqeessuudhaaf guddisuu irratti hundaa'uudhaan tiraanisfoormarii bakka lamatti qoonnee ilaalla. Inni jalqabaa step up tiraanisfoormariidha. Step up tiraanisfoormar kan jennu maal kan godhu jechuudha? Increase the voltage. Voltage kan maal godhu jechuudha? Kan dabaludha jechuudha. Kan voltage dabaludha jechuudha inni kun. And step down immoo maal godha jechuudha? Decrease the voltage. Voltage kan maal godhudha jechuudha? Kan xiqqeessudha jechuudha inni kun immoo. Kanaafuu inni xiqqeessu step downidha. Inni guddisu immoo step up tiraanisfoormariidha jechuudha. Akkamitti kan jedhuuf ammoo ilaala asitti tiraanisfoormariin kun step up tiraanisfoormariidha. Step up tiraanisfoormariin kun asiin maraan shiboo jiru baay'ee xiqqoodha yookaan baay'ee muraasadha jechuudha. Baay'ee asiin maraan shiboo jirtu ilaala asiin muraasadha miti seen kun muraasa. Asiin garuu maraan shiboo jiru baay'eedha jechuudha. Baay'eedha. Asirratti gara kanaan jechuudha maraan shiboo akka dabalaa deemuun electromotive force equal with maal ta'a jennee ture jechuudha. N times asii negatiivni jedhamti change in magnetic flux over what? Change in time jennee ture jechuudha. Kanaaf iyyuu gaafa N keenya dabalaa deemu maaloon hin dabala jechuudha? Electromotive forcein keenya ni dabala jechuudha. Electromotive forcein ni dabala yeroo kana jechuudha. Kanaaf iyyuu asitti iddoo maraan yookaan N kun muraasni jiran irratti maal jechuudha? Electromotive force yookaan volteejiin muraasatu jira jechuudha. Gaafa asii kun naannoo jalqabu iddoon inni kun immoo maaltu jira? Maraan shiboo baay'inaan jira jechuudha. Kanaaf iyyuu asitti maal ta'a jechuudha? Step up yookaan increase ta'a volteejiin hin dabala jechuudha. Maaliif N kan keenya yookaan maraan shiboo kan keenya baay'eedha ijaa ta'ee fi asitti maal ta'a jechuudha? Ni dabala jechuudha. Okay, kanaaf iyyuu tiraanisfoormariin kun sababa maraan shiboo gara kanaan xiqqaate yookaan karaa nuyi seensifnuun karaa inputiitiin xiqqaateef fi gara outputiitiin maraan shiboo guddaa ta'eef step up godha yookaan immoo volteejii keenya nuuf guddisa jechuudha. Inni kan biraa step down tiraanisfoormariidha. Step down tiraanisfoormar kan jennu
inni immoo maraan shiboo gara kanaan jiru baay'eedha jechuudha. Gara kamiini gara inputiitiin yookaan gara nuyi volteejii itti seensisnuuni maaltu jira jechuudha, maraa shiboo baay'eetu jira jechuudha. Asiin baay'ee isaaniitu jira jechuudha. Asiin maraan shiboo baay'ee isaati gaafa sana asitti maaltu uumama jechuudha, maagneetik fiildiitu uumama. Maagneetik fiildii kanaan maraan shiboo xiqqoo tokkotu jirti. Maraan shiboo asitti xiqqoo waan taateef volteejiin asitti uumamus maal ta'a jechuudha, dikriis ta'a yookaan xiqqaadha jechuudha. Volteejichis asitti maal ta'a jechuudha, ni xiqqaadha jechuudha. Kanaafiyyuu inni guddisu steep appiidha, inni xiqqeessu ammoo steep downidha jenna. Adeemsi guddisuuf xiqqeessu immoo maraa shiboo irratti hundaa'a jechuudha. Kan isa jalqabaa yookaan inputiin kan keenya inni yookaan immoo inni primary coil jennee waamuu dandeenya isa kanaan jechuudha. Primary coil yookaan maraan inni jalqabaa kan muraasa ta'e inni lammaffaan baay'ee ta'e step appiidha. Maaliifi daat isa xiqqoo kanarraa gara isa guddaatti ol guddisaa waan ta'eef jechuudha. Inni lammaffaan immoo primary coiliin kan keenya immoo inni baay'ee guddaa ta'e inni lammaffaan immoo xiqqaa ta'e maal ta'a jechuudha, gadi bu'aa jechuudha. Inni immoo step down transformer jennee waamna jechuudha. Inni kan biraa kan laallu maali jechuudha, maraa shiboo isa jalqabaa, that means n p or primary, n primary over n secondary equal with eenyu wajjin wal qixa jechuudha, volteejii isa primary yookiin isa nuyi achirraa input goon inni itti galchinu jechuudha. Inni volteejii isa bahu wajjin wal qixa isa secondary wajjin. Isa kana immoo maal jennee waamna? Turn ratio jennee waamna. Isa kana immoo turn ratio jennee waamna jechuudha. Isa kanaan immoo turn ratio jennaan jechuudha. Kanaafiyyuu inni kan biraan immoo ga'umsadha yookaan inni immoo efficiency transformeriiti jechuudha. Efficiency'n transformerii output poweridha. Powerii isa outputii irra powerii inputii maaliin baay'isna jechuudha, 100dhaan yookaan 100 baay'isna jechuudha. Asirratti wanti nu beekuu qabnu paaworiin maalidha jechuudha. Power equal to what? V or voltage times currentidha. Kana booda jechuudha volteejii baay'isuu currentii kan keenya poweridha. Kana booda laala yoo efficiency'n kan keenya yookaan ga'umsi transformerii tokko ilaaluudhaaf output yookaan voltage times I yookaan powerii kana isa bahu yookaan immoo isa gara isa nu itti galchinu jechuudha. Isa bahu sana laallanna jechuudha. Isa bahu sana fudhannee output yeroo jennu jechuudha. Isa output sana voltage times yookaan powerii outputii fudhanna jechuudha. Over maaliitiif irra jechuudha, isa inputiitiif irra jechuudha. Powerii inputiitiif irra. Isa kana gaafa dhibbaan baay'isnudha jechuudha. Inni kun volteejiin kun inni kun waan transformerii kun ga'umsa isaa kan ilaaluu dandeenyu jechuudha. Bifa kanaan ga'umsa transformerii tokko ilaaluu dandeenya jechuudha. Transformeriin tokko yoo gaadha ta'e yoo gaariidha ta'e maal ta'a jechuudha, baay'ee ol ka'aa ta'a jechuudha inni kun jechuudha. Maaliif qisaasinni as keessa ta'u inni xiqqaata jechuudha. Garuu transformeriin tokko kamiyyuu jechuudha yookaan maashiniin 100% efficiency ta'u kan gahaa ta'u hin jiru. As keessatti inerjiin qisaasa'uunsaa waan hin oolledha. Yeroo kam yeroo asirraa gara kanatti step up godhu yookaan step down yeroo godhu inerjiin qisaasa'uu ijaan oollee fi guutummaatti kan dhibba guutuu ka'u hin jiru, olaanaa naannoo 90 wayii jiraachuu danda'a jechuudha. Isa kanaan baay'ee gaariidha jennee waamna jechuudha. Inni kan biraa use of transformer. Transformerii maal keessatti nu fayyadamu? Wanti inni fayyadu tokko chaarjerii keessatti nu fayyada. Chaarjerii keessatti transformerii gosa kamidha kan nuti fayyadamnu? Transformerii step down transformeriidha jechuudha. Step down transformeriidha. Maaliifi volteejiin ilaala. Volteejiin alarraa dhufu naannoo volteejii 225tu dhufa. That means alarraa jechuudha. Voltii amma kana dhufa. That voltiin kuni kara bilbila keenyaa seenee jennaan bilbila keenya nu ilaamiidha jechuudha. Gubuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu voltii kana chaarjerii keessa transformeriin jiru gara naannoo volteejii 5tti gadi xiqqeessa jechuudha. Laala bifa kanaan jechuudha maraan shiboo inni achi dhufu inni alarraa dhufu jechuudha. Maal ta'a jechuudha maraan shiboo baay'eetu jira jechuudha. Asitti garuu maraan shiboo maal taate jechuudha xiqqaate jechuudha. Yeroo kana maal godha jechuudha transformeriin kun gadi xiqqeessa jechuudha. Transformeriin chaarjerii keessaa bifa kanaan chaarjerii keessatti nu fayyaduu danda'a jechuudha. Chaarjerii qofa miti daandii fayyadatti transformeriin argamu innis baay'ee faayidaa qabeessa jechuudha. Inni kan biraa kan laallu example a transformer has primary and secondary coil with the number of what loops. Number of loopin isaanii primary'n kan maal ta'e jechuudha. That number of primary'n kan isa primary meeqadha respectively jedha waan ta'eef xumura irratti kan isa primary 500 kan ta'e qaba transformeriin tokko jechuudha. 500 tarniidha jechuudha. Inni kan number of isa kan secondary immoo wal qixa meeqadha jechuudha. 5,000 jechuudha. 5,000 jechuudha. Okay. And if the input voltage yookaan voltage primary ni yoo wal qixa 220 voltii yoo ta'e what is the output voltage keenya meeqa ta'a jedha. Laala isa kana hojjechuudhaaf fi maal qabna turn ratio kan jedhamu qabna jechuudha. Turn ratio keenya maal jetti? NP over N S keenya jechuudha wal qixa ta'a jetti maal? VP or voltage
primary over voltage secondary jetti jechuudha. Kanaafiyyuu isa kana cross yeroo goone jennu jechuudha. NP times NP times what? NP times VS or V secondary ta'a jechuudha. This equal with eenyu wajjin wal qixa ta'a inni kun immoo jechuudha. NS times what? V P wajjiniin wal qixa ta'a jechuudha. Kan barbaadaa jiru VS yookaan secondary isa lammaffaadha jechuudha voltage kanaaf over NP goona jechuudha. Isa kanas over NP goona jechuudha. Kanaa booda this equal with what? Laalaatni kun inni isa kanaan gaafa badee jedhu VS keenya yookaan inni lammaffaani wal qixa maal ta'a jechuudha. NSC over NSC times VP over NP ta'a jechuudha. NSC keenya yookaan secondary coil jechuudha waan biraa miti 5000 qabna jechuudha. 5000 times inni kan biraa maaltu jira jechuudha. 5000 times VP yookaan V primary isa jala qabaati jechuudha. Inni kunis 220 qabna jechuudha voltage jechuudha over maaliiti jechuudha. Inni kun immoo inni kan biraan NP qabna jechuudha. NP inni immoo meeqa jechuudha 500 jechuudha. Okay, isa kana 500 qabna jechuudha. That 500 or 500 qabna jechuudha. 500. Okay, kana booda 0 seen kun 0 see kanaan baddi jechuudha. 0 lamatu baddi jechuudha. Si that kana booda 55 irra jechuudha. 55 asitti meeqa jechuudha 10 taati jechuudha. Seen kuni that kana isa kana immoo jechuudha 10 kana finnee eenyu baay'isna jechuudha. Isa kanaan baay'isna jechuudha. Kana gaafa inni baay'isnu meeqa taati jechuudha 2200 2,200 ta'a jechuudha. 2,200 maal ta'a voltii ta'a jechuudha. Inni lammaffaanii 2,200 voltii ta'a jennee bifa kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Bifa turn over ratio dhaanii har'aaf viidiyoo kun asumatti nu ga'a. Please viidiyoo kana yoo isiniif like godhaa. Kanneen haaraa taatan immoo subscribe yoo gootanii jettan wanta harka namaa namatti kutu tokkoyyuu ijaan jirre subscribe godhaan siin jedha. Har'aaf galatooma nagaatti.